Funny Oro subscribe goda. Hai, nabati rasa diam tusan. Bismillahirrahmanirrahim. ديفما سبب خياطة بلس خياط جولل تبي لين قده أخون ديفما ما دي برباكيزا تون دلقاتين يامي كيزا جالي قال يا يقولوا مبلي ينا لاجي أخون ديفما مبراكيزا بلس خياط سميني براتب سين لولي وان ما نبرنا سديسي مالي اتناري أيوان تتكشف كنا أنا بجيرين ستيارا تنام إذا تنا ركضتو ما كذا برسيني وانا كنا أنا في النار أما لو بلس خياط وانين بيأكل بيجا وانا كنا أنا بيرام كل قالوا إنسان أنا في تولجرتشي ولا إنه فلا بلس خياط ما اتيارو بانا ما ركونكم أنت تكشف كنا تنام في النار تنام إذا تنا ركضتو ما كذا برسيني مي ركونكم قال بلس خياط كبا خياط كوب بلس خياط كوان ده خياط كبجون دركما خياط ميسان أتوما أنا ما ركنا هنا كبرنا بلس خياط ما ركونكم بوات اللي سجاني أيه تنا ركونكم بقى كسانان وبلس خياط اسمي عمله مساعدة تكشف أتوما نتيم وايه خياط نتيم غافتي كرونا تيارون نبو إسامي سايبن ساري وجين غافتي والبرا رفاني كرونا تكشف ستي عارين جرا إيه تيابو تنار كرو واين أنك سنة تيارة ويا سنة كمالي بيتي لا لسا سايبن ساري نده أنا هو ديفما كده سامبودا ساني سكمي كده ده عاري دلال كده دعونغور كده تو كانوا جدي يو ديفما ناقو ده كرو كده دي ناني سكبيرا ده رفيت أرى كتير دما أماس لما درت مامي أنا هو ساني سكر ديفما ناقو ده ثم أتينا أيوة ما ركونكم هاي بقى أوان الرجس نافي ميون دافو أيه الله ما بلس خياط ولا ما ركون إلا دفتين جرا أيه دفت بقى إيجا بلس خياط ولا فو وانا رجس ده قلت هنا أنت شو بقى نجيتي أيه سابق يدينا كان يسوي تكرر بتزي كم على جلوس إن دام شيء مال أبلتي نقدر كذا بس سابق يخاني جلو تكسي زي نه جولة كندا ميكا أرينة دان تمه مال جن دلنا سنون تيسنا بوتي يبرير تير هاي قوي مثلاً ودقولته هبوتي يبران جراس إنجن نما لتو سابق يسلانو تيم تبعي قلقلا بيجنا مجولة نما كندا خيسة تلاقي كونا والله لقى خيتي سلا جولة نما هالكني قوي ريبن دور كنو سابق يا جولة سامبدي تكان كابدو لكن هوني فين إفهم كابدي دس نجا والله سايب أخي أنا اللي نكنا يادي تري يسلا ديتي قافت اللي دس نجا كم تاخياتي هيا بقى سابق يا قاري في تيم فربادي تلي إفهم كابدا هاي أنت هذا سايب أخي كستي أنا في اللي جم متشود أمي ولا من دفو خينون Aku situ kau minta mula. Ije mana tu situ kau minta mula.
Ija mana tuh sintu ko. Karanes. Situ ko binte mo ija mana tuh. Ija mana tuh ko binte mo. Suma, wallahi no boli ke no mauna kare sini bole de ke boli ke no mauna kare boli Situ ko binte mo kon mo. Da. Situ ko binte mo asde. Aw chal jira badu ko har ko. Hol de jira badu. Wal. Mana boli sini ayye mana amal. Lal chal jira badu. Ifa man si ka futu do situ ko. Ifa ma? Suma mana mau berat? Anu mati situ ko binte mo ifa man si ka futu. Ala kan ibu ya no riha ada di mau. Atau ma? Baka mari ifa man. Mana miti. Mana miti Zairu. Zairu ma? Zairu ma. Amar ftari fa mana gawacho. Ayye. Mal, di fa mau. Akka di fa man ago da nembar ba. Wallahi si gode ya gumma ba. Di fa ma si gona ne kira gitu mani. Sintu ko. Saya bagi razin kan. Mana saya bagi ya kira razin kan. Inchau silatu. Namun untung tan oli. Sai senentu. Wallahi di fa ma ka alhamdulillah. Maal tu bari tira kana fi kuno kana te tan. Ini baca. Wallahi baka kama tahu masami ku bana ku bi mane gen. Akar dura din se. Duga semani fa mo bena kama dera. Baka man di fa man ago di. Eh? Di fa man ago di baka. Di fa ma. Si fi ngora garu kada ice gaba to no doi. Sani di fa ma si gore. Garu boletin de sano. Numa jirti boletin ma numa jirti sini sa sumir ti. Agar te? Agar te jira. Esa. Aboti ye bari jirti. Ay nigara gir se dal kan ujana ori gir tumo. Si bisa ne Baka kasi sere nar do ko ni te aboti ye bari jirti laita. San ma fo di fa man ago de ti siti. Di fa ma rakon ka bosi fi ngora. Es aboti bere dire san ta gir ti se. Sini tu jirti. Rakon ka bosi di fa ma si gore. Ya to manu ftari fa ma gaba na rakon ka sabe sanis garu di fa ma gaba tu me Inga ba isa sama. This ina sada ite di fa ma gaba te. An kana na sturu jona ne junni bijaba wante bo. Anuma da ketti mali sota. Ayya ga ni ko sta de da gi ti mi ka Ani di fa di ma fa si ma gaba te. di na. Di fa ma gaba te. Jani. Ayya ba ka ga te fu alhamdulillah. Duba wajjol yaw. Wajjol yano. Di sana sini asini kide di mana sana mu bet. Asinol di man linde wajjol. Walde ndang ambaka asmani bradi chibeti ma. Egete mana gale man manu mani chibeti. Ayya. Ayya ba kana gete. No asia ka ujumul Ma yano. jina no ite. Gomol ka ni so. Baka no asia segala kiseti. Ayya ba. Asin dem ta? Sini. Daba. Baka salam nanji. Na dem sa wado dingin na daba. Dem ba. Ha? Ayya. Salam nanji. Ti mi garu. Ini. Ha? Ini ma gete. Dem ba ka dem. Na gete. Ayya. Na di fa mai. Hai saya bagi mana repetis ta? Iri fatte sa? Mana repetis ta? Salam nanji. Pera. Mari rifado? Vivo? Vivo? Bekasa mi ko bana go be malingen. Malte. Anna arragaru amanu da dabe. Rafujir. Tono nani sakar nu tarana. Amma yirra mana rafujir mo kamisa? Rafujir. Rafujir. Bare chiga diti. Mi cha ka de durana kasi ni gala fi ke wal nu ko tesa. Isa jala jarufte. Natin dawatin ka man dando na san fan sa meron namin. Amma fi gundan desu. Dando yan. Amma fanni fam to. Lagi kan fanni fam to. Ay manu da dabir. Do fe di fam na gaba derra. Iha masih apa deh? Akasi wa ka. Kaldi da rin biara idala bolte be. Wallahi ruka di fam na gaba. Manu da dabe. Manu da dabe. Abadu me. Nabadu. Abadu kawan sih mah. Tingiro rai. Anggapati wain sih me. Na friend di yaw jadi mujuru. Anggapati san. Nadu fe. Anmo. Akan to dabe. Ninja yo ninje. Friend di yan na berajir. Akan. Ayye. Akan to dabe teman. Bak akan wa balla. Akan Balla date. Balla te itu mante. Prankis gore den. Nis surprise gore. Franki male surprise male. Dina ba su ka Franki male. Prankin. Balla te itu mana akan je. Ayye surprise. Surprise itu cuma ni fayef ka. Ay, mari kina aku nagaru nagila koroj. Anis ballan te rakan to dabe. Akan to dabe de. Amadi saka. Adi duranu na jela koroj janing be kai. Ayye ba kadis wa unda fu ekeni arrabota figun. Stop. Dabbate. Wali jirenya nagia karaba ka ben ka zana fata ne ana to ko khanu to ko jiro me. Kamarra galla. Baka akasi wa unda fu la karagi jigam toli wata kan sudade. Kadura nure bu wari golen dura nure re. Uliu khadimu. Atibate nam beina ka. Mali. Atau ko jira ne. Khamemmo. Bule sebenarnya dia. Dima ga baba sani. Kasani.
Ani ulii waan isin joon qabu furmaatatti siyaa baasu Iya karaa lama ayyee fakkaan. qonnoo semma Maas bakka doyinaa godhi guru. ajaa'ibsiifin godhamu maatiin Karaa tokko nagee karaa tokko nagee. gabaabaa sana akka tarrana jettuuti maali akka tarrana jettu Kana gabaabaa jetanii maal? Nama sadii yerta qofa. Saayibban sadii. Qonnaa. Ayyee naansi. Saahiba sadii kana eessatti akkana badde? Sababa warra gabbaleetii diyyatanii fi akkasuma wajji barbaadaa turre sana garee. Hayi eessaa agarte? Abootii diyyata akka birii jirti yaa. Duba dila nuti barbaadu jiru kana kaachi jirtu akkamitti siin bilbileen diluma kana garaa jabaatti siin. Garuu dhiisee eeguu isummaa mul'atu yooma rakkoon qabu waan naan isummaa mul'achuu danuu Saahiba warra ijoollee san tokko harkeetiin dhiifama gaafadhe. Eessatti? Ganduma keessatti harkee dhiifama gaafadhe beektaa? Garuu nu hundinuu walitti dhufnee yoon itti dhiifama jennee noo ijoolluma sana. Garuu akkasii ani isaan keessaa garuu tokkumaaf hin dhiifama hin goone. Garuu tokkichaan san eenyu? Dhiisi tokko jira obboleettiin sababa isaa kilaasii irraa haftee tokko jira badaan. Maal balleesseeti inni? Kilaasii irraa dhorke fa'a barnoota irraa. Kanuma nuti beeknu moo kan nuti hin beekne? Ijoolluma san keessaa kanuma duraan obboleettii jaalatu sana fa'a. Kanuma nan ammaan dhiifama godhee fi dhufee duuba. Nama gaafatee dhufteeti? Eegaa isumaan dhiifama gaafadhee dhufee mi? Garuu saahiba kiyya barra mucaan nama akka nuti yaadneeti miti nama gaariidha beektaa? Maal nama gaariidha kanuma farshoo dhugee dhufe sanii bara. Farshoon fi dhugee sinni namumaatutti naqa malee fi hin dhugu. Dhiisi aan san hin Ati amma waan takka tanii fi nasin joo haayee jechuudha qabdu maaliif jennaan yoon fi har'aan tana qaalii waliin goone beektaa fuuldurallee galee waliin goonu. Saahiba kiyya Oromoon tanya duraan dubbii bittee nama dhiiges yoo baasee nan baasee jettee mi? Akkasiiti yoon fi inni waasi godhillee dhiifama godhuu fi qabdu malee. Ta'us dhiisi aan san dhiifama godhuu fi dhiisi. Amma hin godhu jettee jiddee? San dhiisi hin godhuu fi. Boodaas godhuu fi hin kee. Gadaadhaa dhiisi yoo hin godhuu san rumaa kafallaa san. Haa taatu. isin maa walii galuu dadhabdansa Waliin galloo saahiba hojii dhaabbatu malis. Damiina. 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 Nagaabe? Fayyaa jirtan maali yoo maal taataniif nama walii galuu dadhabee fakkaatan fuuldura isa Laal damiina dhagayi nama obboleettii yafarraa qabee cinqee kilaasii hundarraa isa hambisee dhiifama godhiif naan ja'a. Anis hin godhuun jechuun jiran. tanumaa duuba laal damiina an waan takka tanaan galii ni jira namni obboleettiidha jee dhiifama kanii fi waliin jenne hin jiru beektaa inninis balleessee jeen sanumaafuu inni dhiifama jee hinnaan jee yoon fi bakka biraatti walitti yaara qabaatan malee dubbii obboleettiitiif jaanii wantaa miti tanuma ginna na dhagaamee tara takka laal isin hundinuu warri haara walitti qabdan bakka takka gatteenyaa akka dhaabbannee haasoo taatu bakka takka gatteenyaa haasoo dhugaa damiina kiyya waanumaan hin yaade sun akkam amma bakka adda baanee ijoollee sanis walii yaamnee ganda kana keessa jiraniiti yaamnee jechuun bakka takka walitti dhufnee dubbii tanaa haasofne. Ayyaan taate. Nuwaasa. ammaan kana laal dhaggeeffadha dubbii tana ammumaan tana hawwitu tana finnaati isaan hunda dawwala yaama Ayyaa bakka akkasii. Bakka akkana nuti goonee ati isin deemiti ijoollee kan mucaa kaan sanii jiraa saahiba isaasan an kaan beektaa ganda kana keessatti hin dhiise sanii dhaqee haamaati sayyaan Ayyaa akkasuma. bakka wal agarraa zamina bakka wal agarree ayyaa. Yaa bakka.
galatoon akaraa dhibalumni haa dabalu. Aye, Damina, dimmi keenya dhimma biraatiin miti. Obboleeyyanuma isaaniirratti wallabbii keenya jira malee. Dhugaasaati Damiina tanumaaf jala jechaanii mu'aariyan. Damiina laal wanni nuti irra wal dhabne waan dilas guddaatiin miti laal. Isaan obboleeyyan keenya sababa isaaniitti kaniif barnoota dhabanii laamma obboleettii dhiifaa bakka inni jirtu hin beekne. Akkasumatti obboleettii isaaniis barnoota dhabanii jirti. Garuu ijoolleen tun maaliif akka kan taate gaafachuu qabdu. Atis himadhu haa. Himadhu haa. Damina, anis akka isaan na godhan irraa inni si hima. Na jala caanii dhakaan na fakkeessanii bakka hunda na tumanii jiraan kiyya fayyaan qabu. Ana hunda na godhan naa gaafadhu ana hunda. Miila kee qabu. Miila kiyyaas na cabsan isan na eebannisan ana hunda gaafadhu. Dhaaba qaamota waan dandeettii godhu waan dandeettii tokko mi'aayaa. Ayyee bakka ammaan tana dhaaba si gaafatu dhufne araaramaa dhufne miti. Ammaan tana dhaaba wanni as dhufne dubbii deessa waliin cocorree waan biraa uumuufi miti. Amma isin hundinuu kaatii dhiifamu gaafatu. Damina, obbo takka dhaabsaan qabaadhaafnee eeyyamtaa? Ayyee homaa rakkoon qabu. Duraan dursee carraan anaan akka rifeensa dabalatooma. Dhugaa keenya nuti nama badii isaa beeknee of yaadatu Damiina irra nu godhe. Kanaafuu nuti warra wal jaaree biyya ijaaru malee warra wal jibbee biyya diiguu miti. Kanaafuu nuti warra dhadhaaf jee barnoota isaa kana dhaabuu miti. Nuti warra kaayyoo qabu dhugaa akka saree maraatteetiif akka ijoollee xiqqashoo ganda keessa hojjete jechuun dhugaa keenya nurraan qabu nuti dheeroodha. Za'a amma keessa jirru kanatti waa meeqa cabsinee waa meeqa beesinee godhuu dandeenya. Kanaafuu an Damiina ni galateeffadha. Har'a dhufe akka waliin nu fayyisuu keenyaaf. Akka duraanitti ganda keessa jechuun nurraa haa dhaabbatu. An dhaabsinii qabu kana waan jalaanaa kan ta'eef